Hi, nagaa jirtu ani Dirribaa Ayyeleen jedhama. Har'as egaa barumsa keenya seerluuga yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Egaa mata duree kana edda ilaaluutti kaanee bubbulleerra. Anis irra deddeebi'ee dubbachaa akkuman jiru. Mata dureen kun yookaan barumsi kun qabiyyeensaa barreeffamni isaa afaan Ingiliziitiin ta'ee namoota sadarkaa adda addaarra jiran yookaan fedhii afaan kana barachuu qaban bifa keessa deebiitiinis ta'uu danda'a. Warri kanaan dura barannee yaadachuuf nu gargaara jennus ta'uu danda'a. Haala baay'ee salphaa ta'een hubatamuu akka danda'uttiin afaan keenyaan ibsatti kennaa jira jechuudha. Mata dureedhuma waliigalaan egaa amma dubbachuudhaaf yaalesaa English Grammar Explained in afaan Oromoo jedhu kana jalatti mata duree guddaa addaa Parts of Speech isa jedhu ilaalaa jirra. Mata duree kana jala immoo qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8 akka jiran bachaa turreerra. Keessaa hangammaatti 4 ilaalleerra. Isaanis fakkeenyaaf naawoniif qabxiiwwan naawonii jala jiran tokko tokkoon ilaaluu yaalleerra. Akkasuma pronaawoniif qabxiiwwan pronaawonii jala jiranis ilaalleerra. Sadaffaa irratti verbiif qabxiiwwan verbii jala jiran ilaalleerra. Arfaffaa irratti akkasuma qabxiiwwan adverbiif isa jala jiran ilaalaa turre. Har'agaa mata duree parts of speech jedhu qabxiiwwan 8 jiran keessaa isa shanaffaa waa'ee adjectivii ilaallaa jechuudha. Waa'ee adjectivis edda ilaaluutti kaanee hangammaa qabxiiwwan 2 keessaa ilaalleerra. Jalqaba irratti ibsa isaa ilaallee eerdasii akaakuuwwan adjektiivii garaagaraa jiran keessaa 2 ilaallee har'a isa sadaffaadha. Marsaa barumsa keenyaan immoo marsaan kun isaa 24ffaa ta'a jechuudha. Har'agaa akaakuuwwan adjektiivii keessaa isaa distributive adjective jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa kallattiidhumaan gara ibsa isaatiitti seennee yoo ilaalle distributive adjective jechuun maal jechuudha isa jiru ilaallaa. Walumaa gala adjective jechuun ibsitu yookaan jechoota ittiin waa ibsinu yookaan bal'ina yookaan dhiphina miidhagina fokkisuu dheeraa gabaabaa adii kalarii gurraacha diimaa jennee wanta nuyi ittiin ibsinuudha. Garuu akaakuuwwan adda addaatu immoo jira waan ta'eef isa ilaalaa jirra jechuudha. Har'agaa waa'ee distributive adjective ilaallaa jechuudha. Distributive adjective jechuun an adjective used to represent people or things individually among the groups. Distributive adjective attamiiti yookaan jechoota warraa bifa akkamiin waa ibsanidha jennee yoo ilaalle ibsituudha jenneerra mitiire. Wanti tokko namas ta'uu danda'a, namas ta'uu dhiisuu danda'a, gareedhaan jiru, walitti gurmaa'anii jiru. Garuu jechi inni distributive adjective jennu immoo gareedhuma sana keessatti tokko tokkoon waa'ee qaamota sanaa dubbata. Kan isaan jiran gareedhaan waliin jiru. Namas ta'uu danda'a, nama ta'us dhiisuus danda'a. Garuu achuma keessatti immoo waa'ee xeenxee waa tokko dubbata. Waa'ee leexaa waa tokko dubbataa jechuudha. Distributive adjective immoo walitti qabamanii otuma jiraniiti achi keessatti immoo waa'ee namaas yoo ta'e nama ta'us dhiisuu danda'a. Qeenxeedhaan waa'ee wanta sanaa dubbataa jechuudha. Distributive adjective yeroo hundumaa singular noun gargaarama. Sababiinsaa waa'ee wanta leexaa tokko dubbata waan ta'eef, waa'ee waan singilii tokko dubbata waan ta'eef. Fakkeenyaaf eenyu fa'i distributive adjectiveonni yeroo hundumaa yeroo adjectives haa ta'u, verbis, adverbis, nounis haa ta'u isaan kana jennee walii wajjin ilaallu hunduma isaa yeroo gabaabaa kana keessatti tarreessinee fixnaa jechuu miti. Garuu bu'uura dubbii isaan kana keessaa warra kaan baay'ee hafan ilaaluun hin danda'ama jennee wanta yaannu yookaan wanta sanaaf waan nu gargaaru qabxiiwwan muraasa kaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf distributive adjective yoo jedhaman isaan kun warra bu'uuraati. Yeroo baay'ee gatiin addaatti kennamee xiyyeeffannaadhaan warra ilaalamanidha jechuudha malee kan alalan jiranii jechuu miti. Isaanis fakkeenyaaf each, every, either fi neither'dha jechuudha. Yookaan either, neither jechuunis hin danda'ama. Isaan kun egaa wantoota gareen jiran keessatti qofa qofaatti waa'ee wantoota sana warra ibsanidha jechuudha. Mee fakkeenyaaf itti seenneedhuma yoo fakkeenya ilaalle each student is wearing a unique dress. Amma iddoo kana barattoonni baay'atanii jiru. Gareedhaan jiru, giruuppiidhaan jiru. Garuu ichi maal jechaa jira? Tokkoon isaanii. Here the speaker is referring to all the students one by one. Dubbannaan kun yookaan qaamni each student is wearing a unique dress uffata adda ta'e wal fakkaataa kan hin ta'in uffataa jiru tokkoon isaanii jedhee yeroo dubbataan kun waa'ee tokko isaanii dubbata. Garuu immoo walii wajjin jiru. Qaamota walii wajjin gareedhaan jiraniti waa'ee tokko isaanii dubbachuudha jechuudha. Distributive adjectivein
each inni jedhu ifaadha. Isattaa nutti dabarree ilaalla. Every person was given adequate time and space to speak. Tokko namootaaf qofaatti yeroo ga'aaf bakki ga'aan kennameeraa fi akka isaan waa dubbataniif jechuudha. Amma addanaa qaamota garaa 7tu jira. Tokko isaaniif every person gareedhaan otuudhuma jiranii waa'ee tokko qaamotachi keessanii jiranii dubbataa jechuudha. Every inni jedhu distributive adjectivein every jedhugaa akkuma ichi wantoota baay'atanii jiranii garuu immoo baay'eedhuma sana waa'ee tokko isaanii dubbachuudha jechuudha. Bifa kanaan ibsaa jechuudha. Inni kunis ifaa fakkaata. Kan biraan waa'ee easeriiti. Nama tokkotu dhaabbatee jira. Nama kana fuula dura fakkiiwwan lamatu jiru. Waa'ee fakkiiwwan kanaa maaltu jira? I have 2 extra bikes. You can take either. Ani baayikoota laman qaba. Kan hin dhimma ittiin baane ta'uu danda'a jechuu danda'a extra bikes. You can take either. Laman qaba. Lama qabaachuu isaati gamma wanti ni dubbachaa jiru. Garuu immoo ati keessaa tokko fudhachuu dandeessa. Either you can take either one of the two, any out of the two options. Lamaansaa keessaa tokko fudhachuu dandeessa. Waa'ee lamatu jira giruuppiidhaan jiru garuu immoo tokko isa sanas ta'uu danda'a isa kanas ta'uu danda'a jechuudha. Lamaanuma isaa keessaa tokko fudhata. Kanaaf eatheriin distributive adjective wantoota naman ta'in ibsaniidha. Nama ibsuu danda'a rakkina hin qabunni garuu bifa kanaan distributive adjective jedhamee beekamaa jechuudha. Amma fakkeenya sattaanu yoo ilaalle immoo either of the cars he has is green. Konkolaataa lama qaba giruuppiidha jechuudha baay'atanii jiru. Lamaan isaanii keessaa tokko garuu magariisa greeniidha. Amma lamaan isaanii qabaachuusaa argaa jirra. Either of the cars baay'ee ta'uusaa hima. Lamaan isaanii keessaa tokko amma immoo waa'ee tokko isaaniitti deebi'eeti waa'ee kalariisa tokkichaa yookaan bifasa tokkichaa dubbachaa jira. Keessaa tokkichi tokkoon dubbataa jenneerra miniree distributive adjectivein garee jiran keessaa waa'ee tokko amalasaa bifasaa dheerinasaa gabaabasaa himuu danda'a waan ta'eef keessaa tokko greeniidha jechaa jira. Kanaaf eatheriin distributive adjective ta'ee lama keessaa tokko jechuu akka ta'e iddoo kanatti immoo ilaallaa jechuudha yookaan nutti hima. Kan biraan yoo amma sentensii kana ilaallee I gifted her 2 dresses. Ani isheedhaaf uffata laman kenneef. She liked neither. Ani isheedhaaf fakkii kana ilaala. Fakkii lamaanuurra mallattoo eksiitu kaa'amee jira. Ani isheedhaaf uffata lama kenneeraaf. Isheen garuu uffata lama amma gaa giruuppiidhaan ibsameera jechuudha. Lama. Isheen garuu keessaa tokkoo saayyuu hin jaallanne. Lamaansaa hin fudhanne jechuudha. Tokko saayyuu hin fudhanne. She liked neither. Lamaansaa jibbitee jechuudha. Neither jechuun immoo egaa tokko saayyuu hin fudhanne jechuudha jedha iddoo kanatti immoo. Kanaaf neitheriin distributive adjective ta'ee wantoota baay'ee tokko saayyuu akka hin fudhatin akka isheen diddee ergaa dabarsaa jira jechuudha iddoo kanatti immoo. Egaa barumsi keenya waa'ee distributive adjective ilaalchisee nuti waliin barachaa turre barumsi keenya har'aa gabaabaadha. Hanga ammaatti kan ture fakkaata waan hordoftaniif galatooma. Barumsi keenya ittaanu waa'ee interrogative adjectiveiti. Barumsa kana jaallattaniitti yoo ta'e egaa social media irratti like yoo gootan share yoo godhattan akkasuma inni ittaanus nu gargaara yoo jettan immoo tarii muuxannoo gabaabduu tokko yoon isiniif qoodeef namoonni ganna kana viidiyoo garaagaraa viidiyoo barumsa kanaan harkaa fuutanii filaashiidhaan receiverii televizyiniitti gootanii ijoollee keessan ittiin barsiisuudhaaf yaalii gootan keessaa warri nu gargaareeraa jettan jirtu kun muuxannoo gaariidha galatooma. Kanaaf namoonni bifa adda addaan dhimma itti ba'uu dandeessu warri bilbiltanii gaariidha waan nu gargaare qaba jettanis jabaadha. Hanga ammaatti waan hordoftaniif galatooma.